akkuma kutaalee darban kan biraa jecha guyyaa guyyaan nu fayyadu jennee kan ilaalaa turre kutaa kana keessattis jecha kaan jedhamtu ilaaluuf deemnaa jechuudha. Jechi kaan jedhamtu Ingiliffaa keessatti iddoo guddaa qabdi. Haasawa nuti guyyaa guyyaan goonu keessattis hin dhabamtu. Hiikaan jecha kaan jettu danda'u jechuudha. So waa'ee dandeettii teenyaa ibsachuu yeroo barbaannu yeroo hundaa'uu kaanitti fayyadamuu qabna jechuudha. So akkuma kutaalee darban kan biraas kutaa kanas nootii jalaa qabachuu yookiin immoo barreeffachuu akka hin daganne waan hundaafuu itti haaseennu fakkeenyota adda addaatii wajjin yeroo ilaallu irra ifataa hanga xumura viidiyoo kanaan faana tura. Fakkeenyi inni jalqabaa fiiguu nan danda'a jedha. Namichi fiiguu danda'u tokko dandeettii fiiguu isaa ibsachuudhaaf akkamitti jedha? I can run. Ayumaa fi can walitti finne I jechuun ana, kaaniin immoo danda'u jenne. So running fiiguudha. So I can run. Fiiguu nan danda'a. Himuma kana inni fiiguu ni danda'a jechuutti yoo jijjiiruu barbaanne isa I jettu he kan jettu jijjiiruu jechuudha. He can run inni fiiguu danda'a jetaa yeroo sani. Isheen fiiguu dandeessitti jijjiiruu barbaanne she can run isaan yoo ta'e they goota bakka kana they can run isaan fiiguu danda'u. Nuti yoo jechuu barbaanne we goota iddoo kana we can run. So akkasi jijjiiraa deemtu jechuudha. Inni kun immoo gargaaruu nan danda'a jedha. Asirratti gargaaruu nan danda'a jedhee gaafii gaafataa jira. So gargaaruun hin danda'a jettee gaafachuu barbaadde can I help? Can I help? Asirratti gargaaruu nan danda'aadha jedha. Isa kana iddoo adda addatti yookiin gara adda addatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Can I help? Asirratti you yoo fidnee daballe can I help you? Si gargaaruu danda'a. Yookiin immoo iddoo you kana can I help her? Isi gargaaruu danda'a. Can I help him? Isa gargaaruu danda'a jettanii jijjiirtanii jechuudha akkuma barbaadanitti. Inni kun immoo daakii nan danda'aadha. Namni bishaan daakuu danda'u daakii hin danda'a jedhee ibsuudhaaf akkamii jedha? I can swim. I can swim. Daakii nan danda'a jedha. Inni kun immoo maal jedha? Dhufuu ni danda'a jedha. Eenyu? Inni dhufuu ni danda'a jettee nama tokko kan si bukkee jirutti ibsachuu barbaadde akka namni tokko dhufuu danda'u yookiin immoo akka inni dhufuu danda'u ibsuu barbaaddu akkam jetta? He can come. He can come. Inni dhufuu ni danda'a jedha. So iddoo kanas he kaasnee you yoo asitti galchine you can come ati dhufuu dandeettaa jechuudha. So asillee we yoo galchine we can come ta'a nuti dhufuu ni dandeenya jedha. So akkasii jijjiiraa deemtu jechuudha akka barbaadanitti isa kanas. Kanatti yeroo dhufnu dhufuu ni dandeessaa jettee nama tokko bilbilaan gaafachuu barbaadde yookiin immoo qaamaanis ta'e akkamitti jenna? Can you come? Can you come? Dhufuu ni dandeessaa jechuudha. Nama tokko maqaan Mariam yoo ta'u Mariam daakii ni dandeessi jettee nama si bira jirutti haasoo yeroo barbaaddu akkam jetta? Mariam can swim. Asirratti he fi she qofa osoo hin fayyadamne maqaallee ibsinee fayyadamuu akka dandeenyu akka isiniif galuuf jechuudha. So iddoo kana she yoo galchine she can swim jedha. Isheen daakii dandeessi. Pronounii she jedhu irraa dhiifne maquma nama saniitiin yoo yaamuu barbaanne maqaa nama sanii yaamne akkanatti jechuudha. Akka fakkeenyaaf Mariam jedhutti Mariam can swim. Mariam can swim jenna jechuudha. So asirratti kana nyaachuu nan danda'a jettee nama tokko nyaata si dura jiru akka nyaattu hayyama gaafachuu barbaaddu akkami jetta? Can I eat this? Can I eat this? Kana nyaachuu danda'a? Namichi ati gaafattu kuni yoo siif deebisuu barbaade akka ati nyaattu yoo siif hayyama barbaade akkam jedhee si deebisuu danda'a? Yes you can. Ni dandeetta yookiin immoo yes yookiin immoo yep deebisuu danda'a jechuudha.
asirratti inni kun immoo maal jedha argachuu dandeessaa jedha. Can you find it? Waan takka yoo isin jalaa bade argachuu dandeettaa jettee gaafii akkanaa gaafachuudhaaf can you find it? Argachuu dandeessaa? Yes, I can. Let me find it. Nin danda'a. Mee haa barbaadu yookiin immoo nin barbaada jettee kaataa jechuudha. Inni kun immoo maal jedha na haasofsiisuu dandeessaa yookiin immoo natti dubbachuu dandeessaa jechuudhaaf akkamiin jenna. Can you talk to me? Natti haasa'uu dandeettaa yookiin immoo na haasofsiisuu dandeessaa jechuu dandeenya jechuudha. Yoom nyaachuu dandeenyaa jennee yeroo kam akka nyaannu gaafachuu barbaannu. When can we eat? When can we eat? When can we eat jennaa jechuudha. Natti himuu ni dandeessaa jettee namni tokko akka waasitti himu namni tokko akka waasitti himuu danda'u addaan baafachuu barbaaddu. Can you tell me? Naaf himuu dandeessaa? Can you tell me? Jettaa jechuudha. Akkamittan si qunnamuu danda'a jedha nam tokko. Akkamittin si qunnamuu danda'a yeroo adda baatu karaa itti si qunnamu yoo si gaafachuu barbaade akkamii jedha. How can I get in touch with you? How can I get in touch with you jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu how can I get in touch with you? How can I get in touch with you? Okay. Isa amanuu dandeessaa jedha. Okay. Akka nama san amanuu dandeessu sitti himaa jira jechuudha namni kun. Akkamii jenna. You can trust him. You can trust him. Isa amanuu dandeessa. Inni nama amanamaadha. So isa amanuu dandeetta. Rakkoon qabu siin jechuu jira jechuudha yeroo ati akka nama san shakkituu taatu jechuudha. Isa kanaaf deebii kennuu dandeessaa jedhee nam tokko yoo si gaafatu. Can you answer this? Can you answer this? Isa kana deebisuu dandeessaa? Yes, I can. Yeah, jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Isa kana akkamii jijjiiruu dandeenya gara biraa? Can he answer this yoon jedhe inni kana deebisuu danda'a. Asirratti illee pronounota jijjiiruudhaan hima gara biraa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kana deebisuu danda'a jettee if gaafachuu barbaadde iyyuu kana I deebista jechuudha. Can I answer this? Can I answer this? Yookiin immoo nuti kana deebisuu dandeenyatti jijjiiruu feete can we answer this jechaa deemnaa jechuudha. Inni kun immoo maal jedha konkolaataa oofuu dandeessaa jedhee nam tokko si gaafatu salphaadha. Can you drive a car? Can you drive a car? Konkolaataa oofuu dandeettaa? Namni tokko hanga danda'u akka si gargaaru siif ibsuu yoo barbaadu hangaan danda'u siin gargaara yoo siin jechuu barbaade jechuudha. Akkami siin jedha Ingilifaani. I will help you as much as I can. I'll help you as much as I can. I'll help you as much as I can jennaa jechuudha. Gabaabsinee yeroo jennu. Amma gara manaa deemuu dandeessaa jettee nama tokko akka deemu gaggeessuu yeroo barbaaddu akkamii jettaa? You can go home now. You can go home now. Okay. Amma gara manaa deemuu dandeetta. Siif hayyamamee jira jechuudha. Akka dandeessu siif ibsamee jira jechuudha. So hanga amma kan ilaalaa jirru waa'ee itti fayyadama kaanii akka ta'e hin dagatinaadha. Jechi ilaalaa jirru kaaniidha. Akkuma argaa jirtan haasawa baay'ee keessatti akka fayyadamnu ilaalaa jirtu. So itti fufuudhaan haa ilaallu. Inni itti aanu maal jedha? TV dhaamsuu nan danda'a jettee yoo gaafachuu barbaadde yookiin immoo namni yoo isin gaafate akkam jechuudhaan gaafata yookiin immoo gaafattani. Can I turn off the TV? Asirratti turn off fi turn onin banuu fi cufuudha. Yoo turn off ta'e cufuudha. Turn onin immoo banuudha yookiin ibsuudha. So can I turn off the TV jechuun TV dhaamsuu nan danda'a yookiin immoo cufuu danda'a jechuudha. Isuma faallaa isaatiin immoo
TV banuu nan danda'a jettee yoo gaafachuu barbaadde yookiin immoo ibsuu danda'a jettee gaafachuu barbaadde can I turn on the TV? Can I turn on the TV? TV maal gochuu danda'a jedha. TV banuu nan danda'a jennaa jechuudha. Ibsuudharra TV yoo ta'u banuu ta'a jechuudha. Afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'a eenyu? Inni afaan Ingilizii dubbachuu ni danda'a jettee nama tokko waa'ee nama biraa yeroo gaafattu can he speak English? Can he speak English jettee gaafatta jechuudha. Yoo waa'ee isheen akka Ingiliffaa dubbattu gaafachuu barbaaddes hiika jettu shiitti jijjiirudha jechuudha. Can she speak English? Isaan Ingiliffaa dubbatu jechuu barbaadde iddoo kana maal buusta? They ka jettu buusta. Can they speak English? Okay. Inni taanu iccitii qabachuu dandeessaa jettee nama tokko yoo iccitii itti himuu barbaaddu dura akka inni iccitii qabachuu danda'u gaafachuu barbaadde akkanatti jettaa jechuudha. Can you keep a secret? Can you keep a secret? Asirratti secretii miti secret jenna. Secret jechuun iccitii jechuudha. So can you keep a secret? Can you keep a secret jechuun iccitii qabachuu dandeetta jechuudha. Bakka barbaadde deemuu ni dandeessaa jedha asirratti. Akkas jechuu barbaanne akkamii jenna. You can go anywhere you want. Asirratti you can ni dandeessaa, go immoo deemuudha. Anywhere jechuun bakka feete jechuudha. You want barbaadde yoo walirratti hiiknu bakka barbaadde deemuu ni dandeessaa jechuudha. You can go anywhere you want. Bakka barbaadde hunda deemuu dandeessaa jechuudha. Dubbisuu fi barreessuu ni danda'a. Eenyu jechuu jirra waa'ee isaa haasoo jirra jechuudha. Dubbisuu fi barreessuu ni danda'a jechuu jirra jechuudha. So kana jechuudhaaf he can read and write. Ishee jechuu barbaannes she can read and write. Maqaa namaa buusuu barbaanne pronounii dhisne Muhammad can read and write. Okay? Yookiin immoo Chaltu can read and write. Chaltuun dubbisuu fi barreessuu ni dandeessi. Read jechuun dubbisuu yoo ta'u writing barreessuudha jechuudha. Yeroo itti aantu yoomsi arguu danda'a. Namni tokko erga haasawa tokko wajjaasee adda bahuuf deemu yeroo itti aantu yoo sa'uma wal fakkaataadha moo sa'a biraatii adda baafachuu yeroo barbaadu akkamitti gaafachuu danda'a. Yeroo itti aantu yoomsi arguu danda'a jechuudhaan when can I see you next time? When can I see you next time? When jechuun yoomi, can I see you si arguu danda'a. Okay, next time yeroo itti aantu. So walirratti when can I see you next time? When can I see you next time? Yeroo jennu yeroo itti aanutti yoomsi arguu danda'a jechuudha. So inni itti aanu namni nu to'achuu danda'u, namni nu to'achuu hin danda'u jedha. Okay, namni nu to'achuu hin danda'u jettee yeroo takka takka yoo loluu barbaaddu yookiin immoo haasawa normaala keessatti jechuu dandeessa. Akkamitti jetta? Nobody can control us. Nobody nam takkalleen can control us. Nu to'achuu hin danda'u. Control jechuun to'achuudha. Asiin nuti. So nobody can control us jechuun namni nu to'achuu hin danda'u jechuudha. Dhuunfaan haasa'uu dandeenyaa jettee yeroo takka takka nama gaafachuu dandeessa. Yeroo nama keessa jirtu waan takka kophatti yookiin immoo dhuunfaadhaan iddoo kophatti haasa'uu yeroo barbaaddu akkana gaafatta jechuudha afaan Oromootiinuu. Dhuunfaadhaan haasa'uu dandeenya. Yes hin jedhe. Okay jettanii iddoo dhuunfaa san deemtanii yookiin iddoo kophaa private bakka ta'etti haasoftu jechuudha. So can we talk in private jettaa jechuudha Ingiliffaadhaan. Can we talk haasa'uu dandeenya in private dhuunfaadhaan yookiin immoo iddoo kophatti jechuudha. Inni taanu
koompitara fayyadamuu dandeessaa jettee dandeettii namichaa akka koompitara danda'u gaafachuu barbaadu. Can you use a computer? Can you use a computer? Koompitara fayyadamuu ni dandeessaa jechuu jirtaa jechuudha.